namni amantaa garaa ta'an gaa'ela wajjin gaggeessuu danda'u kan jedhu. Kana qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate egaa iddoo baay'eetti ciksii odoon xaqasin irra dabarree inni namanne kan amanu faana gamtaa maaliif qabaadha. Inni namanne jechuun inni waaqa namanne beekni inni tokkoffaan inni waaqa namanne namicha waaqa amanu faana gamtaa maal qabaa jedha. Indiyoom mannuu zadammaroo taabot misla xaawot taabonni amma daagun wajjin maal gamtaa qaba jedha. Tokkummoo ifniif dukkannillee jedha. Inni kun immoo namoonni amantaadhaan tokko hin taane jechuun amma jarri lachuu amantaa qabu. Sirratti wanti hubachuu qabnu jarri lachuu amantaa qabu. Amma maaltu amantaa isaanii garuu haalli amantaa haalli waaqatti namana kallattii isaa gargar. Kallattiin kun immoo sooshaal laayifii irrattis haa ta'u jireenya itti fufiinsa walii wajjinii keessatti isaaniif gufuudha. Waliin galanii fakkeenyaaf takka musliimataati inni kiristaana ta'a. Ishiin guyyaa jimaataa deemu masgiidan dhaqeen sagada jetti daqiiqadhaanii kufuun qaba sagaduun qaba jetti. Abbaan manaa immoo bataskaanan dhaquu qaba jedha. Amma gaa kuni maali afurri lamaan wal lolu jechuudha. Maal irratti wal lolu? Hojii irratti wal lolu jechaadha. Hojii irratti wal lolu. Tokkoffaa abbaan manaa cuuphamaadha. Ishiin immoo cuuphamne jechuudha. Ishiin amma akkanumatti seera lapheetiin akkumatti fakkaateen filosoofilii yookaan filsifannaa irratti hundooftee waaqa amante malee iccitii waaqayyo tokkollee keessa hin jiru jecha. Namni iccitii waaqayyo keessa isaan jirre immoo amantaa qaba jennee ifuudhaan batalay iccitii cuuphaa amma sirra deemnee wanti dubbannu jechuudha. Ijaa kanaaf jarri sun yoo isaanii danda'anitti odoo amantaadhaan tokko ta'anii shaggaa ta'a. Warra isin fakkaanne wajjin walitti hidhatinaadha. Walitti hidhatinaadha. Namoonni gaa saayikooloojikaalii yommuu gadi fageenyaan laallu namoonni maaliif waan akkanaa keessa galu yoo jenne faayidaatu waan akkanaa keessa nama galcha bal'inaanii. Amma kiristaanni tokko kiristaanumti tajaajilaa guddaan tokko dubartii musliima miliyoonera takka odoo argate jechuudha. Qarshii ishiitii jecha dhaqeetti michuu danda'a. Maaliif akkana taatee maaliif akkana goote maali ati kiristaanaa hookaniif musliima hookaniif pheenxee hookaniif waan biraa wajjin addunyaa walii nama galchite. Akka seera addunyaatti rakkina hin qabu. Akka amantaa taati kiristaanaa duuka bu'a Kiristoos taate harka Kiristoosiin cuuphamte foon Kiristoos foon waaqayyoo nyaatte akkamitti nama kiristaanaatti namanne nama cuuphatti nama amanne warra cuupha balaaleffatu wajjin akkamitti cidha godhattee akkamitti tidaarii uumte jettee yoo gaafatte amantaan koo laphee koo keessa jira jedha. Kun egaa yeroodhaaf si shawwadu yookaan yeroodhaaf deebii gabaabaa si laatee ofirraa si geggeessuuf malee deebii sirriitii miti jechuudha. Ijaa kanaaf namni kumiyyuu jechuudha faayidaa caala odoo waaqaaf bitamee shaggaa ta'a. Faayidaadhaanis dogoggoruun gaarii miti. Bal'inaan amantaa faallaa ta'e kan walitti fidu faayidaadha. Adeemsan immoo namichi faayidaa faana adeemu dogoggoruu isaan oolu. Ijaa kanaaf amma namaa danda'ametti jechuudha. Isuma nama fakkaatu wajjin odoo jiraatanii baay'isee gaariidha jennee. Faayidaa biyya lafaa argachuutti immoo ishii samii dhabuun hin jira waan ta'eef inni nama jala darbuun jira waan ta'eef kanaaf namni gaa'ela isaa keessatti dhiiras haa ta'u dubarrii kan isa fakkaatu filachuun barbaachisaadha. Oromoon illee waan kana abbooliin keenya maal jedhu mi'a wal fakkaatu wal biratti fannisuu jedhu. Maaliif wal fakkaataa wal bareecha waan ta'eef haadha manaaf abbaa manaa jechuun immoo qaama waliidha tokko kan ta'anidha waan ta'eef waan hundaanuu tokko ta'uudhaaf amantaanis tokko ta'uun barbaachisaadha yaada jedhudha. Kan biraa irratti fakkeenyaaf nama amantaa biraa keessa jiru gara kanatti hojii fidanii yookiin immoo gara amantaa kanaatti fidanii yoo wajjin jiraatan rakkoo qabaa kan jedhu sugaafiin ka'ee jira. Sirriidha. Egaa maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa isa barbaadu isa bade barbaacha dhufe malee isa hin banne miti. Isa bade irraa deebisuu yakkamati fiduudha barsiisuudha. Iccitiin gaafa galee fi wanni hunduu ifa ta'eef yoo waliin jiraatan no matter rakkina rakkallee hin qabu. Kun hundiyuu barakata guddaadha jennee yaadna. Phaawulos dubbateera kana macaafa keessatti egaa namni tokko nama amantaa hin qabne tokko gara amantaatti fiduun karaa nama sanaallee akka eebba guddaa argata waaqayyo irraa kan jedhullee kaa'ameera. Yesuus Kiristoos amma Yohaannis boqonnaa 3 irratti wanta dubbate qaba. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumas tola biyya lafaa jaallate kan isatti amanamu hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif mitiidha. Badii irraa gara nageenyatti gara waaqayyotti deebisanii wajjin jiraachuun badii hin qabu. Garuu gara sana dhaquutu badiidha. Gara dukkanaa ifarraa gara dukkanaa deemuun
badiidha. Dukkanarraa gara ifaatti dhufuun garuu immoo ifadha waan ta'eef egaa gaa'ela keessan keessatti namni kamiyyuu egaa warreen gaafii kana gaafattanis maaltu jira kama itti deemanii wannoo amma namoonni rakkinni namoota har'as taanan rakkina amantaa miti. Eenyumtuu waaqayyo namana kallattii waaqayyo namaa kennirra deemutu rakkina. Bataskaana hin dhufu seera kamiyyuu hin hawwu seerittiin yommuu xiqqootti cimte gara biraa dhaqu. Maaliif foon isaanii kun akka dadhabu barbaadan jechuudha. Kana hubachuu duraan dursanii maalumatti waggaa galan rakkadhuu hin beela'uu hin dheebodhu jedhanii otoo hin taane kallattii kamiinuu yoo deeme qormaanni biyya addunyaa yoo na mudate bifan ittiin hinjifadhu mijeeffachuun qaba malee neever waaqayyoon ala ta'uu hin danda'u jedhanii durumaan dursanii of madaaluun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni tokko tokko amma odoo iccitiin addaan galanii barumsa adda addaa gaafachuudhaan barumsa keechummaa ta'e barachuudhaan barsiisan inni tokko yoo jedhu abalu silaayin soba abalutu sirrii abalu silaayin soba abalutu sirrii amma barsiisa irrattis miti mallattoo adda addaa irras miti isa kitaabni jedhu isa seerri mana amantaa jedhu san qofa qabatanii odoo socho'anii walitti deemanii waaqayyos akkanumatti wanti namaa ibsu baay'eetu jira jechuudha. Gaa'ela keessatti namaa egaa dhimmi gaa'elaa dhimma mana hunda galuu fi namoota hunda tuqudha waan ta'eef gaa'elli akka Abiraamiif Saaraa siniif haa ta'u jedhu abbooliin keenya illee gaafa eebbisanii Abiraamiif Saaraan egaa waan gaarii hojjetanii amantaan walii galanii yaadni isaanii tokko waan tureefidha. Kanaaf gaa'ela keessatti yaadan tokko ta'uudhaan amantaadhaan tokko ta'uudhaan waaqayyoon gammachiisuudhaaf bu'uurri amantaa tokko ta'uun barbaachisaadha. Kanaafuu amantaadhaan namoota gargar ta'an wajjin walitti hidhachuun akka hin barbaachisne Phaawulos dubbateera. Sirriitti egaa isa kana cimsanii itti deemuun hojiirra oolchuun faayidaa biyya lafaatiif jedhanii isa samii akka hin dhabne sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Asuma irratti gaafii tokko hin dabala. Namni tokko erga fooniif dhiiga gooftaa fudhatee booda yoo karaa hin beekamneen dogoggoree deebi'ee fooniif dhiiga gooftaa fudhachuu danda'a kan jedhu gaafiin ga'ee jira. Egaa yeroo tokko gaafii nama gaafate tokko gaafii isaa simachuun odoo hin taane gaafii kee sirreessi jechuunis barbaachisaa. Kana akka beekumsa akka barumsa tokkotti fudhachuun dirqama ta'a. Gaafii namni nama gaafatu tokko keechummeessuu qofa otoo hin taane gaafiin kee sirrii miti mee gaafii kee sirreeffadhu jechuunis dirqama ta'a. Namoonni tokko callisaniituma nama gaafatan jiru. Fakkeenyaaf gaafiin namni nama gaafatu dura deebii akkamiin naa kenna namichi sun anaan gaafadhe kun sirriidha moo sirrii miti deebii naa kenne san irratti immoo ani ittan gammada moo ittan gadda bakka duraan dursee riiserchi gochuu qaba. Nuti amma yeroodhaaf gaafii kana irra ce'e. Kanumatti abbaan gaafii kana nu gaafate gara fuulduraatti gaafii isaa sirreeffatu gaafii sirreessee fide saniif deebii hin laanna yoo qaamanis kan beekamu ta'e itti himamu waan akkana irratti yeroo hin gubne. Sababii isaa karaa hin beekamneen waan jedhee sababa karaa hin beekamne fakkeenya namni tokko ammoo fooniif dhiiga waaqayyoo kan inni amanee fudhatu gaabbii galee waan hundarraa bilisa ta'e qulqullaa'ee fi kan inni fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatu karaa hin beekamne kan jedhamu kun immoo karaa qaama kamiiti namaan immoo diinaan immoo ofiin immoo isa jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Yookiin immoo ani waan akkanaa godheera yoon ta'e kana yoon akkam godheen immoo isa kanarraatii dhiifama argachuu danda'a kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya gaafii gaafa gaafattan gaafii fatee gaafachuun barbaachisaadha. Egaa isaanis kan nu qoodan isa kana gaafii xumuraatti darbina. Namni tokko qurbaana yookiin tagliliidhaan erga cidha godhatanii booda inni yookiin ishee yoo diigdee nama kan biraa waliin gaa'ela gaggeessuu ni danda'ama jedha. Tokko kun qaama lama ilaallata. Inni diiges gaggeessuu danda'a, inni hin diignes gaggeessuu danda'a kan jedhullee hin gaafata jechuudha as keessatti gaafii kun. Egaa jaroonni kun amma egaa durumaan dursanii takliila wal fuudhaniiru qurbaanas haa ta'u. Amma jarri kun nama mana yaalaa isaan geechuu isaan barbaachisa. Jarri lachuu qabata
beekamuunis haa ta'u hin beekamneenis haa ta'u waadaa galan diigan waan ta'eef isaan amma dhibamaniiru. Dhukkubsatanii jiru waan ta'eef nama mana yaalaa isaan geechuu isaan barbaachisa. Nama mana yaalaa isaan geechuu immoo eenyutu mijeessa fi egaa namni hollaan dhabuu barsiisas hin dhabuu informationii namaa hin dhokatu namichumti kiristaana ta'e informationii kana dhaga'e suni sababa maaliitiin gaa'ila keessan diigdanii maal taatanii maaltu sin quunname jedhee gaafachuu qaba. Kanarratti qabsoo gochuu qabu jechaa. Sunis ani dogoggoreera ammaan booda asitti hin deebi'u jedhee achumaan baduu hin qabu. Tunis dogoggoreera maal jedhanii isaanitti deebi'aa jedhanii dogoggoruu hin qabu. Amma isaan jidduutti qaama tokko barbaachisa jechuudha waaqa biratti. Tarii diigni yeroo baay'ee namni hojii hafuura qulqulluu yommuu hojjetu hin hinaafa waan ta'eef hojii hafuura qulqulluu hojjechuun waa hundumayyuu seera waaqayyootiin hojjechuun addunyaarraa bilisa ta'uu agarsiisa waan ta'eef seexanaaf kun immoo inaaffa guddaadha waan ta'eef namoonni maddii isaanii jiraatan tokko karaa jireenya walii wajjiniitiin haa ta'u karaa waajiraa waliin hojjetanirra haa ta'u qaamni isaan fakkaatu tokkotti dhiyaate jara kana mana yaalaa geessuu qaba jechuudha. Mana yaalaa jechuun kiristaanni gabaatti yaalamu ifa. Asuma mana amantaa kanatti garuu addaan ba'an malee amantaa waan qaadannatti fakkaatu yeroo sanitti isaan amma gargaruma ba'an malee. Yoo diigeedha. Yoo diigee kan jedhu of keessaa qaba. Yoo diigee kan jedhu kun egaa maal diigaa waadaa galee sana. Waadaa diige mana amantaan diige. Waadichi immoo maalidhaan diigama kan jedhu illee iccitii biraa of keessaa qaba. Waadaan tokko kan diigamuu danda'u tokko wantoota sadii jenneerra. Amantaadhaan gargar ta'uudhaan amantaan gargar akka hin taane isaan tokko ta'anii tol fuudhanii inni biraan immoo du'aan jechuudhaaf isaan wal bira jiru. Sadaffaan immoo sagaagalummaadhaan kan diigamuu danda'u yoo isa kana ta'e lamaan isaanii keessaati kan kana raawwatu yoo jiraate isa kanarraa of qulqulleessee gaa'ela isaatti deebi'ee wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Lakki kanarraa immoo hin deebi'u yoo jedhee gaa'elli karaan ittiin diigamu keessaa tokko isa kana waan ta'eef abboolee mana amantaatti jaarsummaadhaan karaa adda addaatiin sirreessuun barbaachisaadha kan jedhu barbaachisoodha. Kanaafuu mana yaalaa nama isaan geessuu barbaachisa jechuudha. Waaqayyo ammayyuu nama kana nama mana yaalaa isaan geechuu isaaniif ajaju jenna. Asirratti wanta nan dabalu tokko jira xumura irratti keessumattuu sagantaan kun kan darbaa jiru warreen ala jiraniifidha. Baay'een isaanii shamarranidha sagantaa kana kan dhaggeeffatanis kan gaafatan. Karaan beekamne iccitiin jettu kun jirti yeroo baay'ee karaan beekamne kun maa inni yeroo baay'ee qoradhee bira gahuudhaaf yommuu yaadutti waa tokko argadheedhaan. Maal godhu namni tokko fakkeenyaaf gaa'ela isaa raawwatee biyya kana keessaa deema. Dubarri takka gaa'ela ishee gaggeeffattee biyya kana keessaa gara Arabaatti baati. Maaliif baati? Hojiidhaaf baati. Hojii sana hojjettee jireenya ishee fooyyessuuf jireenya abbaa manaa ishee maatii ishee fooyyessuuf baati. Gaafa asii baate sana erga achi geessee maal godhachuu jira? Nama isarra bareedaa ta'e argachuu jira. Karaa onlaayiniitiin ta'uu danda'a sooshaal miidiyaadhaan gaafa argan namicha sana yookiin qabeenya namicha dursa wajjin turte sana caaluu danda'a yookiin yaadan caaluu danda'a sadarkaa barnootaatiin caaluu danda'a. Kanarraa nama sana dhiisuu gaafa barbaadan karaa hin beekamneen sababa funaanuudha jechuudha. Sababni immoo yoomuyyuu nama hin fayyisu. Depend on use in the physical. Depend on use in the physical. Amma kana wayna yaadachiif. Amma isa bichaa miti gaa. Amma namoonni tokko tokko asitti gaa'ela raawwatanii jechuudha. Raawwatanii ijoollee da'anii ijoollee akka hookaniif akaakayyuu biratti reegatanii yookaan biyya wayirree geessanii jechuudha. Biyya san dhaqanii yoo irri wayii isaan quunname yeroodhaaf iccitii isa kana jalaa dhoksaniit iccitii isaan ma jirutti manii waan akkasii keessa galu jechuudha. Booda garuu wanti sun hin diigamu. Waan sun ifa bahaa. Dubbii isaan dhoksanii har'a gara gaa'elaatti seenan suni duraan har'a fakki mucaa qabdi yookiin inni mucaa qaba. Har'a garuu nama haaraa sanaan gaafa walitti dhufa nanumaan qabuudhaan sobaan dubbii sobaatiin gaa'ela ijaaranii jechuudha. Nama sobaan mana ijaaru jechuudha. Mana gaafa sobaan ijaaraman fakkeenyaaf caraqaa ijaaruun jira. Caraqaan gaafa ijaaramu mootummaa dhoksanii ijaaru yookiin qaama lafa sanaa dhoksanii ijaaru gaafa mucaan inni caraqaa irratti manni ni ijaaramu lafatti ijaarama jecha keessa lafatti ijaarama lafatti kaartaa pilaanii kan hin qabne jechuudha. Jechuudha. Kanaaf gaa'elichi akkasitti gaggeeffames iccitiin booddee dhoksaa jirtu booddee bultee turuun bultee lafee taate akkuma jedhamu gaafa lafee taate cimtee mul'achuu ishii naaf waan ta'eef xinnoo ishee kaanitti jabaatti. Jabaatti waan ta'eef kanaafi nuti kan jennu asirratti egaa waa tokko gaa'ela keessatti ifaan ifadha kan deemamuu qabu
waa tokko dhoksanii waa biraa fudhachuutti inni dhokate immoo gaafa ba'ee rakkoo guddaa uuma waan ta'eef faayidaa biyya lafaa faayidaa foon irratti hundaa'uun osoo hin taane qooxiin buusatti kan okaan nama buuti. Sila kana ta'eefiyyuu keessumattuu obboloonni keenya ta'ee dargaggoonni keenya isa kanarratti xiyyeeffachuu kan qabdani gaa'ela jechuun ifaan ifatti kan deemamu egaa bultii ijaaruun samaanaa jedhu obboliin keenya gaafa gaa'ela raawwatamu samaanaa jechuun egaa sirriitti gaafa bal'isanii ibsitan Daawit maal jedheera umuriin nama 70 yoo baay'ate kanarra darbinaan immoo dadhabbiidha jedhe yoo baay'ate 80 sana darbinaan immoo dadhabbiidha. Samaanaa jechuun umurii qaban sana 80 sana kan wajjin jiraatan hanga bara dhumaa sanatti kan wajjin jiraatani malee kan faayidaa walirratti ilaallatanii haala yeroo wajjin dabarsanii amma immoo haalli gaafa mijatu immoo kan biraa wajjin dabarsuudhaaf itti haala mijeeffatan miti waan ta'eef haalli kan mijachuu qabu jireenya bara baraa argachuudhaaf gara gaabbiitti hojii dhufu gara qurbaanatti hojii dhufu haala jireenyaa gaabbii yookiin immoo jireenya mana waaqayyoo keessa barbaachisaa ta'e wajjin jiraachuudhaaf jabaachuun barbaachisaadha. Asirratti dhaamsa xumuraa yoo qabaatte. Egaa cimuu qabna, nama kamiin wal fakkaachuu qabna, jaalala namatti agarsiisuu qabna, fakkeenya namaa ta'uu qabna. Waanuma sagalee qabu hunda hin dhaggeeffannu, kilaasikaalii hunda hin dhaggeeffannu. Yommuu dhaggeeffannu faarsan manaafiqii tokko ergaa gaarii tokko hin dubbata jenneetoo kilaasikaalissa adeemsa nu booji'ee miseensasaa nu taasisuu danda'a. Faarsan dhaggeeffadhe malee amantaan jijjiiree maal rakkina qaba isa jedhu suuf keechaa baasnu. Haaluma seera keenyaa uffannaa keenyarree nyaata keenyarree asirreeffannu. Fakkeenyaa fi hafuuronni biyya alaa karaa huccuu nama seenu, karaa siyaasaa nama seenu. Yemmuu hojjennerra biyya keessatti deebine waa hedduu finnee dhufna. Inni immoo asitti sammuu jeeqa. Exactly kana hundaa gadi fageenya research goonetoo haa fayyadamnu, kadhannaa irraa fagaannu, sabala irraa fagaannu. Yoo kadhannaa irraa fagaachuu baanne qulqulloota yeroo mara yoo yaadanne, Waaqayyo yeroo mara yoo kadhanne, Waaqayyo isa kana caalu nuu ibsee nuu deebisnee addunyaadhaaf akka fakkeenya taanu nu taasisuu danda'a. Abbootiin tokko tokko irraa gadaamitti galaniitu addunyaa kanarra agaanitti hidhaa jiran bar yuunivarsiitii bahanii miti yookaan barumsa addaa ti'ooloojistii guddaa ta'aniiti kennaan gaarii abbaan lapheesaa yoo qopheessa lapheesaa yoo bane Waaqayyo hin guutaaf waan ta'eef waan akkanaa irratti haa hundoofnu amantaa keenyaan haa cimnu affeerraa nu affeertaniifis guddaa galatoomaa kabajamaa gara fuulduraa immoo nama gaafachuu miti isinis hin gaafatamtu wasbaat lagzaabii. Barsiisaa keenya dhugumatti guddaa galatoomaa ulfaadhaa egaati saba kanaaf sagalee kana dabarsuudhaaf eeyyamamoo taatanii kennaa qabdanitti fayyadamtanii sagalee waaqayyo nuuf dabarsitanii waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessu umurii tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa turtii hanga ammaa wajjin turre keessatti barnoota guddaa akka argattan abdii qabna. Sagantaa amma kanaa akka waliin gaggeessine barsiisaa keenya kabajamoo barsiisaa Fayyisaa Mul'isaa wajjinidha. Isaanis waaqayyo sagalee jireenyaa isaanii dhageessu jennaa isinis egaa yoo gaafii qabaattan gara fuulduraatti keessumattuu gaafii isin gaafachuu qabdan gaafii ifa ta'ee gaafii nama biraallee isiniifillee deebii ta'uu danda'uu fi akkasumallee gaafii gara jireenya mootummaa waaqayyootti nama galchuu danda'u yoo gaafattan baay'ee gaariidha. Tiyoorii istirii waan garaagaraa dubbisinis bira ga'uun hin danda'ama. Kanaafuu egaa hanga yoonatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa sagantaan keenya egaatii gara fuulduraatti barsiisota biraas affeeruudhaan gaafii isin gaafattanii akka isiniif deebisanii taasisna isinis immoo egaa sheer walii gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa kana taatanii sagalee waaqayyoo akka barattan gaafii qabdan akka gaafattan isiniin jenna. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee maqaa waaqayyoomaa keenya Sillaasee kan galateeffame haa ta'u wasbaat lagzaabiir wala walaadeetu dingil wala masqaluu kibir qoyyan amiin.